Akkam jirtuu hordoftoota chaanaalii FUM. Kun sagantaa keenya siyaasaa addunyaati. Sagantaa keenya siyaasaa addunyaatiin mata duree pirezidaantii Ameerikaa 2024 marsaa 47ffaa haala kamiin xumurame, Doonaald Tiraamp injifachuusaaf sababni maali, Kaamaalaa Haaris mo'atamtee injifannoon ala ta'uun ishii sababni maali kan jedhu xiinxala gabaabaatiin maatiin FUM News siniif qabatee dhiyaateetu kan jiru. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya. Gaaffii kiyya isa jalqabaatiin filannoon Ameerikaa 2024 akka eegdan ture kan jedhu naaf ibsitu. Guddaa galatooma. Filannoon Ameerikaa bara 2024 kun akka kiyyatti akka hin eegnin ture. Sababiinsa akka tilmaama kiyyaatti kanan eegaa ture Kamaalaa Haaris ni injifattii ture. Garuu sa'aatiiwwan muraasa yookaan daqiiqaawwan muraasa kan irratti Doonaald Tiraamp akka ajaa'ibatti injifatanii gara pirezidaantummaatti dhufaniiru. Kanaaf Doonaald Tiraampiin baga gammaddan jechuu barbaanna. Baga aangootti marsaa lammaffaaf deebitanii baalii fudhattan jechuu barbaanna. Hayyee galatoomaa jechaadha. Filannoon Ameerikaa 2024 kun yookaan immoo filannoon marsaa 47 kun akkam eegaa turre kana akkam ta'ee kan jedhu san irratti yaada gabaabduu tokko isinii kennuudhaaf dhugaan dubbachuuf taanaan akkuma buleessa koo jedhee filannoon kun akka eegne hin turre akka nu eegne qofa otoo hin taane akka addunyaan eegde hin turre filannoon kun eenyuuf tilmaamni gaariin kenname kan jedhu namoonni beekaa Kamaalaa Haaris yookaan warra Dimookiraatotaatiif carraan gaariin kennamee ture yookaan immoo tilmaamni gaarii kennamee ture sun immoo hin taane akka carraa ta'ee yookaan immoo bu'aan filannoo suni akkuma hin eegamne sanaan abdii Doonaald Tiraamp gara baalli deebi'anii abdii Doonaald Tiraampiitis immoo marsaa 45 fi 46 kan Joo Baayiden ture marsaa 47 aangootti deebi'aniiru. Aangootti kan deebi'an kanarratti maal godhuu, maal fiduu, eenyuuf maal buusuu kan jedhu sana mee gara fuulduraatti waliin ilaallaa. Garuu waa maraafiyyuu congratulation abdii Doonaald Tiraamp jenneera. Gaaffii kiyya lammaffaatiin Doonaald Tiraamp mo'uusaaf sababa jettanii kan kaastani maalidha? Akkasumas immoo Kaamaalaa Haaris mo'amuu isheef sababoonni ka'an maalidha? Isaa kana gabaabsitanii naaf ibsitu. Galatooma jecha Doonaald Tiraamp injifachuu isaaniitiif sababoonni hedduun ni ka'u. Keessaafuu Kaamaalaan injifatamuu isheetiif sababoonni hedduun marsareetiin adda addaa akkasumas gaariin siyaasaa, ogeessonni siyaasaa, rogeeyyiin siyaasaa, miidiyaaleen gurguddaa addunyaa lafa kaa'aa jiru. Keessaafuu Doonaald Tiraamp injifannootti dhufuudhaaf dhimmi ijoonni tokkoffaan diinagdeedha warri jedhan jiru. Diinagdee jechuun keessaaf gareen yookaan paartiin Doonaald Tiraampii fi Doonaald Tiraamp injifannoo isaanii dhandhamachuudhaaf diinagdeen gahee olaanaa taphateera warra jedhan jiru. Diinagdee jechuunis dureeyyoonni idil addunyaa irra jiran guutummaatti keessaafuu dureessa addunyaa keenyaa Elon Musk hojjaa isaan hojjechaa turan yookaan kontribuushinii isaan qabaachaa ture yookaan qoonni isaan qabaachaa turan guddaa ture. Guyyaa guyyaadhaan namoota Tiraamp filataniif maallaqa ramadanii amma kennutti ga'anii turanii. Kanaaf diinagdeedhaan deeggaramuu danda'uun isaanii qofti injifannoo isaaniitti fideera jedhama. Dhaabbileen hedduu yookaan marsareetii yookaan miidiyaaleen gurguddaa addunyaa keenyaa diinagdee kan akka mataatti qabataniiru. Keessaafuu biliyoononni idil addunyaa irra jiran kun yookaan biliyoononni Ameerikaa mandheeffatanii jiran kun Tiraamp gargaaraa turanii. Tiraampis sababoota adda addaatiif gargaaraa turanii. Keessaafuu maallaqni populaarizim jedhamu yookaan maallaqni dureeyyoonni ramadanii akka Tiraamp injifatuuf lafa kaa'aa turan baay'ee guddaadha. Maallaqni kun maal isa jedhuuf gara marsaa lammaffaatti wajjin ilaallu ta'a. Kanaaf diinagdeen dhimma ijoo ta'eera. Keessaafuu lammaffaa irratti immoo Haaris yookaan Kamaalaa Haaris gochaalee isaan gochaa turan jechuunis ammatti mataa dhukkubbii idil addunyaa kan ta'e dhimmoota saala wal fakkeessuu faana gaa'ela raawwatamudha. Jechuunis homosekshuwaal jechuudha. Isaan kana alaabaa isaanii qabatanii dirreetti bahu. Dirreetti bahu bira darbanii immoo amma fuuldura isaanii dhaabbatanii haasaa godhanitti ga'anii turan Kamaalaa Haaris jechuudha. Faallaa kana immoo Doonaald Tiraamp macaafa qulqulluu qabatanii Ameerikaa nuti fuuldura dhaabbatanii
Ameerikaanotaaf waaqayyo dhaabbataa anaan du'a kan na oolchee waaqayyoodha jedhanii amma dubbatanitti ga'anii turanii. Maxxansoonni adda addaa yookaan kitaabileen siyaasaa irratti barreeffaman hedduun akkuma jedhan namoonni siyaasaa adda addaa waan uffatanii uummata bira darbantu jira jedhama. Keessaafuu yeeyyiin gaafa hoolotaan na filadhaa jettu al takka na filadhaa malee ani kanaa booda foon hin nyaadhu biqiltuu nyaachaan isin tajaajila yeroo ishin jettu jira jedhama. Kanaaf Doonaald Tiraampis macaafa qulqulluu kana qabatanii fuuldura dhaabbatanii waa'ee macaafa qulqulluu lallabaa macaafa qulqulluu of fuuldura qabanii gara aangootti dhufaniiru. Tarii Kamaalaa Haaris immoo faallaa kanaa yeroo namoonni waaqayyo si gargaaruudhaan waaqayyo kun eenyu jechuun ishii bira dartarte dogoggortaniittuu waaqayyo kana keessaan iddoo barbaadadhaa jechuun ishii akka ishiin injifatamtuuf bu'aa tokko ta'eera. Kanaaf dhimma diinagdee irratti bal'inaan laallaa dhimmoonni muraasni xixiqqoon isaan kana fakkaata jedheetan amana. Galatoomii akkuma obboleessa koo amma jedhe kana wantoonni sababa ta'anii mo'achuu Doonaald Tiraampii fi mo'amuu Kamaalaa Haarisiif wantoonni sababa ta'anii wantoota hedduu kaasuu dandeenya. Namni kana ni beeka. Inni tokkoffaan mo'achuu Doonaald Tiraampiitiif sababa jedhee kan yaadu akka koottanii dhimma sabboonummaati. Sabboonummaa gaafa jennu dhimmi sabboonummaa kun adiin kun nuti warra adii malee warra gurraacha kana agas maran feenu waan jedhu wayii mootoo isaanii ture. Kana jechuun yeroo baay'ee Doonaald Tiraamp kan isaan beekan Make American Great Again kan jedhu wayiitidha. Sun isaaniif mootoo isaanii gaarii ture. Akkuma jedhanillee mootoo sana qabatanii amma deemuu danda'anis deemanii amma deemuu danda'anii oliyyuu deemanii sagalee Ameerikaa keessatti kennamee hin beeknee fi akka addunyaatti sagalee argamee hin beekne mirkaneeffataniiru. Sun immoo Ameerikaa keessatti waan dhugaadha jechuun yoo hin jedhu filannoon Ameerikaa akka qabeessa miti jechuu hin dandeenyu. Biyya addunyaa keenya irraa dimokiraasiidhaan beekamtuudha waan ta'eef sun sababa ta'eera jedhee yaada. Tokkoffaa kan inni jedhu maalidha? Sabboonummaadha kan jedhudha yookaan immoo naashinaalizimii isa jennu sanadha. Inni lammaffaan mo'uu isaatii fi sababa kan ta'e dadhabbina warra dimokiraatotaa yookaan immoo Kamaalaa Haaris. Kamaalaa Haaris qofa jechuu hin dandeenyu dadhabbina warra dimokiraatotaati yoo jenne irra gaariidha. Sababni isaa maaliif yoo jenne jibbamuun Joo Baayiden pirezidaantii Ameerikaa amma baalli kennuudhaaf deeman torbanoota muraasaan booda kuni Doonaald Tiraampiidhaa fi carraa guddaa uume jedheetanii yaada. Kana jechuun ijaarsa akkuma beekamu inni beekna hundi keenya yoo akkuma jedhamu namayyuu miti roobootota Ameerikaa bulcha jedhamee sadarkaatti yaadamuu irra ga'ame waan ta'eef suni Doonaald Tiraampiidhaa fi carraa kennee jedheen yaada. Inni lammaffaa fi inni sadaffaa kan ta'a jedhee kan inni yaadu yaalii ajjechaa sanidha. Yaalii ajjechaa suni ammam dhugaadha eenyutu ajjechaa sana irratti geessisee warra dimokiraatotaati immoo yookaan qaama hin beekamnedha. Moo Doonaald Tiraamp iyyuu jaalatamummaa argachuudhaaf jecha yaalii ajjechaa sun gizee lama irratti gaggeeffame akkaataa kamiin gurra rukkutee bira darbee kan jedhamu sunis xiinxaloonni baay'een gadi fagoodhaan xiinxalamaan jiru san namoonni beeka. Kanaaf iyyuu wantoonni gurguddoon jedhaman akka obboleessi koo jedhee dureyyoon addunyaa sun dhiibbaa geessaniiru. Lammataan immoo dadhabbini warra dimokiraatotaa dhiibbaa geesseera. Kufaatii Kamaalaa Haarisiif immoo sababni guddaa kan ta'u jedhee ani yaadu riifoormii waan godhan natti hin fakkaatu. Warri dimokiraatotaa kun riifoormii paartii isaanii keessatti waan godhan natti hin fakkaatu. Maaliifidha yoo jettanii nuffii wayiis hin jira fakkaata. Sababni isaa waggaa 200 oliitiif harka caalaadhaan pirezidaantummaadhaan kan hoogganaa ture warra dimokiraatotaa kana waan ta'eef akkuma beeknu Obaamaan faa yeroo lama carraa marsaa lamatti deebi'anii bulchuu argataniiru waan ta'eef suni kanadha. Lammataan immoo waan akka tuffee yaadamaa ture afaanuma pirezidaantii Ameerikaa duraanii sana kan Baaraak Obaamaa sanarraa akka dhagaa turre akka waan tuffee godhamaa ture. Haati manaan isaaniillee akkasuma akkaataa ija tuffiitti ilaalamaa ture filannoon suni waa'ee biikaazoon himmoona waan jedhamu sana dhibbatamaniiru waan ta'eefidha. Kanaaf iyyuu dhalootas waan dabalateen fakkaatu paartiin waan dulloome fakkaata. Ammaa fi xiinxalli keenya kanumaanii kan gaaffii Doonaald Tiraampii mo'amuu fi sababa kan ta'a jedhu kana kanuma yoonsii kenne hingaa jedheetanii yaada. Baay'ee bareeda yaadni isin ammanaa kaastanii. Kanuma irratti itti fufnee yaadni nuti sadaffaa irratti kaasnu Tiraamp Afrikaanotaaf maali jettanii yaaddu? Yookaan sodaadha moo bu'aadha? Akkuma ilaalaa jirru kaa Doonaald Tiraamp aangootti dhufaniitu kan jiranii Afrikaanota biratti akkam fudhatamni isaanii isaanoo Afrikaanotaaf ilaalcha akkamiitii qabu?
Kana gaggabaabsitanii naaf kaastu. Ishii guddaa galatoomu Tiraamp Afrikaanotaafis ta'e addunyaa biraa keessattuu biyyoota dinagdeen sadarkaa gadiirra jiraniif yaaddoo ta'uu danda'a. Sababiin isaa deebisanii dallaa Yuunaayitid Isteetsitti naannessanii ijaaruudhaaf karoora qabachuu danda'uun isaa akkasumas immoo gama dinagdeetiin taaksii irratti fooyya'insa gochuuf karoora qabaachuun isaanii Afrikaanotaafis haa ta'u biyyoota galii gadaanaa qabaniif rakkoo hamaadha. Dhimmoota adda addaatiin namoonni USA seenanii USA keessa ni jiraatu. Keessaafuu namoonni USA keessa jiraatan kun hojjettoota humnaa akkasumas immoo hojii xixiqqoo irratti bobba'anii jiraatu. Dhimma gibiraa irratti immoo kan isaan qabatanii dhufan Doonaald Tiraamp jechuudha. Hiyyeessonni gibira guddaa akka kaffalanii fi dureeyyoonni immoo gibira olaanoo akka qabatan durumayyuu Ameerikaan isa kan hordofti waan ta'eef Ameerikaa keessatti jechuun namni hiyyeessa ta'e gibira guddaa akka kaffalu namni dureessa ta'e immoo gibira gadaanaa akka kaffalu beekamaadha. Kana jechuun dinagdee Ameerikaa jajjabeessuudhaaf imaammatatti fayyadamuun keessaa tokkodha. Ammas Tiraamp isa kana caalumatti iyyuu jabeessanii dureeyyotaaf akka taaksii yookaan gibira baay'ee gabbuusa waadaa galanii jiru. Dureeyyoonnis sanuma wabeeffachuuf isa gargaaranii gara aangootti isa fidanii jaarsi kun aangootti dhufuunsaa akka gaarii ta'eetoo jiru. Garuu rakkoon hamaan Afrikaanota irra ga'uu danda'a. Bifa godaansaatiin gara sana namni seenuu hin danda'u. Dabalataan godaantota achi keessa jiraniin qubattoota seeraan alaa jechuutti jiru otoo aangootti hin dhufiin. Kana gochuu danda'uun isaanii gibira akka malee nan kaasadhanii dubbachuu danda'uun isaanii keessaafuu dureeyyotaaf gibira gadan buusa. Hiyyeessotatti immoo gibiran dabala jechuun isaanii warroonni lammiileen humti biyyoota biraa achi keessa jiraatan sun dhiibbaa hamaa keessatti akka kufan ta'edha. Keessaafuu bara dimokiraatotaas wanti kun tureera. Doonaald Tiraamp immoo caalumatti gibira kan dureessotaa qannasuu fi kan hiyyeessotaa lukaasuudha. Kanaaf Afrikaaf yaaddoo guddaadha. Waan sabboonummaa jedhu kunis hundeensaa gara duubaatti nu deebisee olaalle jecha naashinaalizimii jedhudha. Naashinaalizim jechuun immoo neeshinalizim isa jedhu irraa dhufe. Neeshin jechuun saba jechuudha. Lizim jechuun immoo boonuu jechaadha. Akkuma afaan keenya saba ofiin boonuu jechaadha. Ameerikaa keessatti pooyinaroonni yookaan qubattoonni duraa akka jedhamanii amananitti warra fuulli isaanii adii kana yookaan warra bifaan adii kana jedhamu. Tiraamp kana gochuu danda'uun isaa immoo Afrikaafis haa ta'u biyyoota biraa warri fuulli isaanii adii kanarraa hin taane keessaafuu gurraachonni Afrikaa rakkoo hamaadhaaf dhufuu danda'u. Kun immoo yeroo hedduu qormaata Ameerikaa illee ta'uu danda'a. Waraana waliinii Ameerikaanotaatiif illee saba ta'e ture jechuun bara Abiraam Linken aangoo irra turan sana Ameerikaan kaabaaf kibbatti wal qooddee gurraachaaf adii jechuun sun qofti waraana Ameerikaanotaa yookaan Ameerikaan Siivil Woorii kaasee ture. Kaasuu danda'uun kun immoo ammas tarii Ameerikaa keessatti hudhaa akkasii fiduu danda'a. Aangoo Tiraampiif illee rakkoo ta'uu danda'a jedheen amana. Kanaaf Doonaald Tiraamp kun yoo gara aangootti dhufan kan isaanii irraa eegamu yoo jiraate Afrikaanota achi keessa jiraataniif dhiibbaadha. Afrikaanota biyya isaanii jiraataniif immoo durumaan tuffii qabu. Afrikaanota gara sana deemaniif immoo Afrikaanota hiyyummaan luqqiseetu gara keenyatti yaa'aa turan bara aangoo isaanii isa duraasi. Amma yeroo lammaffaaf jaarsi kun gara aangootti gaaf deebi'an tokkoffaa umuriin isaanii deemeera waan ta'eef wantoonni isaan haasa'an illee kanaa booda aangoo faana wal makee miiraan akka isaan haasa'an gochuu danda'a. Caalumattu duras isaan nama miiraati waan tureef kanaaf Afrikaanota irratti immoo tarkaanfii kana caalu fudhachuu danda'u. Wanti abdiidha jedhamee eegamu yoo jiraate isaan Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti nageenya nan fida kan jedhame sanadha. Tarii isa kanaaf yoo nageenya fidan Afrikaanotaaf meeshaaleen dheedhii yoo darbuu danda'e keessaafuu biyyoota akka Gibxii kaaba Afrikaa irraa warra jiraatan kanaaf dhiya Afrikaa irraa warra jiraatan kana edda Yuukireenii fi Raashiyaa wal lolte warra daabboo dhabanii beela'aniif daandiin ittiin daabboon darbu kan qamadiin ittiin darbu yoo uumame isaaniif abdii ta'uu danda'a. Kanarra kanaaf garuu guutummaa Afrikaatti ilaalchi Doonaald Tiraamp qaban ilaalchi saanyummaa hamaa qabu waan ta'eef akkuma Naazii Jarmanii fi akkuma warra Musoloonii fi Hitlerii kana rakkoo uumullee danda'u jedheen yaadaani. Kanaaf namni kun paartii isaanii keessatti nama baay'ee olaantummaa barbaadudha. Rakkoo umuriitiinis walaa qabatu. Kanaaf isaan qabeenyaan gara kanatti dhufan waan ta'eef rakkoo uumuu danda'u jechuudha. Akka ilaalcha kootti kana dhaabbanni Ameerikaa keessa mandheeffatee yookiin Awurooppaa keessa mandheeffatee gabaasa adda addaa barreessus The Economist waanuma kanarraa dubbatee ture. Indian Express kanuma dubbachaa ture. BBC fi miidiyaaleen idil addunyaa gurguddaas kana gabaasaa jiru. Kanaaf Afrikaadhaaf jaarsi kun hudhaa ta'uu danda'a namana. Hayyee galatoomi.
Dhimmi abdii Doonaald Tiraamp kunii fi Afrikaa kunii maal fakkaataa kan jedhu kuni waan baay'ee salphaa fi eenyullee kanuma tilmaamuu danda'u jedheetan ni yaada. Afrikaanota qofaaf otoo hin taane addunyaadhaaf iyyuu jaarsi kun maal ta'uu danda'u fiichariin addunyaa kanaa yookaan immoo fuuldura addunyaa kanaa maal ta'uu danda'a kan jedhu sana ilaaluun gaariidhuma jedheetan yaada. Sababni isaa maaliif Ameerikaan akkuma beeknu iyyuu biyya addunyaa keenya irraa humna guddaa qabdudha. Waraanaanis taanaan dinagdeenis taanaan dursaa jirtudha waan ta'eef kanaaf tilmaamuun isaa waan gaariidha waan salphaadha jedheetan ni yaada. Tiraamp Afrikaanotaaf sodaadha moo bu'aadha kan jedhu sanatti yoo dhufne ani dhugaadhuma dubbachuuf taanaan afaan guutee kan hin dubbadhu amman beekutti fi amman amala Doonaald Tiraamp faarraa hubadhetti sodaadha jedheetan ni yaada malee bu'aadha jedhee yaadu. Sababni isaa bara sadarkaa pirezidaantummaa turan sani 2020 achi sana jechuudha. Yeroo isaanii waan isaan dubbatan tokko ni jira Afrikaanota irratti. Afrikaanota warra barcumni jaalatu jedhanii baay'ee jibbullee gurraachummaa keenya kana ni jaalatu baay'ee jibbuu jaalatanii Joorji Filooridii barsanadha kan inni ajjeefame sababa gurraachummaa isaatii fi kanaaf sababoonni kun otoo jiranii sodaadha moo bu'aadha jechuun baay'ee waan ulfaataadha. Sun sodaadhuma jennee fudhanna. Afgaaffii isaan filannoo isaanii booda gaafataman tokko irratti akka jedhutti godaantota irratti maal qabdu yaada maalii qabdu kan jedhu sana godaantota irratti yaadni isaan qabanii Doonaald Tiraamp kun sodaadha. Godaantota irratti sodaadha. Godaantotaaf baay'ee sodaatama. Guyyaa tokko illee ari'uu hin danda'ama waan jedhamu ni jira. Yookaan immoo sa'aatii kennameef keessatti hin ba'an taanaan tarkaanfii itti aanee dhufuudhaa fi itti gaafatamaan Ameerikaa miti yookaan immoo warra naashinaalizimii deeggaran kana warra Rippaabilikaanotaa jedhanii waan dubbatanii fi kanaaf Afrikaanotaaf baay'ee balaadha jedhetan yaada. Akkuma addunyaattis immoo waan isaan gochuu danda'an akkuma bilisa dura dubbate sanii yoo guddatee waraana Raashiyaadhaa fi warra Yuukireen kana dhaabuu danda'a jedhamee tilmaamni gaariin kennamaafii jira ammaatti. Sababni isaas immoo isaan Doonaald Tiraampii fi Vilaadimeer Puutiin kun walitti dhufeenya gaarii qabu, walitti dhufeenya bareeda qabu waan ta'eef kanaaf iyyuu sana dhaabuu danda'u. Sana dhaabuu danda'uun immoo tokkoof tokko karaa kamiin yoo jedhame amma warri aangoorra jiran kun yookaan immoo warri baallii dabarsuudhaaf deeman kun warri dimokiraatotaa yookaan immoo warri Joo Baayiden jennu kun kan isaan gochaa turanii warra Yuukireen kanaan baay'ee birrii guddaa irratti dhangalaasanii meeshaalee waraanaa bitamaafii ture birriin guddaan dhangala'eeti diroonii maaloon kun hundumtiyyuu bitamaafii ture. So har'a gaafa Doonaald Tiraamp aangootti ba'an kun Puutiin wajjin walitti dhufeenya gaarii qabu waan ta'eef Puutiin wajjin walii galanii lola kana dhaabuu danda'u. Lolli kun karaa kamiin dhaabata yoo jenne karuma salphaa gargaarsuma Yuukireeniif kennamu sana dhaabu yeroo sana mo'amtee jechuudha. Salphaadhumatti Yuukireen yeroo sana ni mo'amti. Injifannoodhaan galoo jedha abbaan Puutiin keenyas. So kanaaf iyyuu Afrikaanotaaf balaadha. Addunyaadhaaf illee sodaachisaadha. Kan isaan ittiin hin qeeqamne keessaa fi kan isaan eenyuyyuu irratti waliigaluu keessaa warra Israa'eliitiif homaas sodaas hin ta'anii gammachuus hin ta'anii otoo jaartiinis mo'anii jiraatanii kanumatti ta'a ture waan ta'eef sababni isaa maaliif yoo jenne lafee dugdaa Ameerikaanotaati jedhamtee waamamti gizee tokko yeroo tokko wanti Israa'el kunis kanaaf iyyuu ammatti Doonaald Tiraamp Afrikaanotaaf baay'ee sodaadha. Yoonaayyuu immoo waan nama dinqu keessaa yerootti diiviin guutamaa jiru kanadha. Namoonni keenya baay'een diivii guunnachi dhaqnee hojii hojjennee jiran sadarkaatti jedhamu kanarratti baay'ee sodaatamaadha waan ta'eef otoo Kamaalaa Haaris darbaniiru ta'ee raate yookaan immoo baallii kana fudhataniiru ta'ee raate irra gaariidha jedheetan yaada. Kanaaf Doonaald Tiraamp Afrikaanotaaf sodaadha jedheetuma afaan guutee dubbadha. Amman beekuu fi amman dubbisarraa kan hin beeku jechuudha. Galatoomaan siniin jedha. Gaaffiiwwan ammaan dura siniif kaaseef intala gaggabaabanaaf dhiyeessitaniif baay'ee guddaa isin galateeffadha. Akkuma dhaggeeffattan daawwattoota keenya intalli nuti har'aaf siniif qabannee dhiyaanne kan kana fakkaatudha jechuudha. Sagantaa biraatiin torbeedhaan hanga walitti deebinutti nagaa nuuf ta'a.